Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii Aishaa Rootoo bakka nagartanii fayyaa keessanii bakka jirtanii nageenyi rabbii isin biraa jiraatu. Sallu ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akkam naga qabdanii fayyaa keessanii alhamdulillah naga qaba. Har'allee viidiyoo biraatii walitti deebina inshallah turtiin keessan nafaana ta'u. Dinnicha bataates kuuraatti akkamitti fooniin akka dalgan qabadhee dhufe jechuudha. Foon mafruumaanii foon daakkamaadhaan jechuu yeroo hedduu dinnichaan kun yeroo ramadaanaa baay'ee jaallatamaadha. Yeroo kaanis namni tokko inuma dalagataa jechuudha. Akkamitti akka sadalannu fooniin dalagee isinitti argisiisa. Lukkuun dalagamaa yeroo baay'ee garuu ana fooniin dalagee turtiin keessan nafaanaa ta'u. Akkuma argitan asitti dinnichaa qopheeffadheetiin jira. Hanga na barbaachisu isinis akkasiin barbaachisu qopheeffachuu dandeettan jechuudha. Haala kanaan dinnichaan bilchaatee bishaan keessaa dhumee jira akkuma argitanii. Asii shunkurtii qaqal'istanii karattaftanii jechuudha. Sharaa jedhamti. Qaqal'istanii karattaftanii zayituuna fayyadamee zayituuna isin biratti argame zayituuna fayyadamaa yookiin ammoo zayituma nabaatii zayitii fayyadamaa jechuudha. Haala kana eega shunkurtiin bifa jijjiirate shunkurtii kana diimessee daangaan dabarsu jechuudha. Yoo inni malkii jijjiirate foon itti dabalee jechuudha. Isinis akkana foon itti dabaltanii jechuudha. Shunkurtii kana qolla'ee gubuun barbaadu jechuudha. Akkana barbaada waan ta'eef haala kanaan eegatti dabaltanii maajii itti dabalatanii jechuudha. Waan daddafaan dalagee wayitii yeroo san lulluuqiin dhiyaatteerti baay'ee ariifadhe. Kaarotii itti dabaltanii jechuudha. Kaarotii illee xixiqqeessitanii bashaaraadhaan huuftanii jechuudha irra. Meeshaa hojjatti isinii qopheessee isinitti agarsiisuudhaaf yeroo sanii baay'een ariifadha. Kanaaf dalagama irratti argitanii jechuudha. Kana fakkaata haala kanaan kuusaatti dabaltanii jechuudha. Kuni kuusaadha. Kuusaallee ni huuftanii jechuudha. Akkuma kaarotii sanitti bashaaraadhaan. Kuusaan hedduu mi'eessaa jechuudha. Kuusaa fi kaarotiin yoo akkanatti walitti hoofanii foon yookiin lukkuttuu dabalanii hedduu baay'ee bareeda jechuudha. Kana fakkaataa kun malkii jijjiiratee jira. Qimaamii barbaadan itti dabalatanii jechuudha. Amma asittanii mushakkala akkasuma irdii gamuuna itti godheetiin jira. Filfila aswadii illee itti gootan jechuudha. Kana fakkaataa kun maashaallah. Amma xumureetiin jira. Seeniyaa fidadheetiin jira jechuudha. Seeniyaa baayireeksii fiddanii hashawaa achi daladdan sana asitti naqattanii jechuudha seeniyatti. Haala kanaan erga seeniyaa jala diriirsitanii asitti ammoo dinnichaa duratti affeelessanii qunciseetiin jira jechuudha. Jimna kaasaa maankaa tokkotti dabalee zibdaa xiqqootti dabalee jechuudha. Filfila aswadii akkasumas soogiddaatti dabalee jechuudha. Wali butuchaa jechuudha. Isinis akkasitti walitti butuchisanii kana fakkaataa haala kanaan erga seeniyaa qopheessitanii hashawaatti naqxanii jala diriirsitanii kunoo asitti dinnichaa keessanii marattanii jechuudha. Xixiqqeessitanii haga kanaan jechuudha. Kanaa gadillee gochuu dandeessanii. Haala kanaan dinnichaa itti xumureetiin jira. Asitti ammoo wanti isin fuula isaa irratti naquu qabdanii akka furuunii galchitanii fi qishxaa lamaa fi filfila aswadii xiqqoo isii soogidda jechuudha. Kalaaxaadhaan walitti daattanii irratti buuftanii jechuudha. Kireema tabkiin yoo jiraate kireema tabkiilee fayyadamuu dandeettan jechuudha. Garuu ani qishxaadhaan hojjedhe. Qishxaa fi jimna kaasaa jechuudha.
jibna san maankaa lamaan itti dabalee jechuudha. Kana fakkaataa haala kanaan itti naqxanii jechuudha. Kan amma akkanatti haala kanaanii furoonii keessa galchitanii jechuudha. Furoonii darajaan isaa 180 ta'uu qaba. Akkaataa furooniin isin biratti argamu ho'iinsa isaatiin jechuudha. Garuu ani 180 fayyadama. Maashaallah kunoo kana fakkaataa haala kanaanii wanni isin gochuu qabdan obboleeyyan kiyya furoonii gara gubbaa qofaan qabsiisaa jechuudha. Fuula qofa diimessaa malee gara jalaa hin barbaachisu jechuudha. San isiniif hin himne gara gubbaa qofaan qabsiisaa jechuudha furoonii. Kunoo bifa kanaanii maashaallah. Inshaallah akkasinitti tola abdii qaba. Akka viidiyoo biraatiin walitti deebinuu sabiskiraayib, laayik, koomentii gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nyaata fayyaa isinii haa ta'u, nuufillee nyaata fayyaa haa ta'u. Nagaan naa tura.